garuu nami gariin dhaloota jallata. Haga feete bidda keessuun sirraa'u. Haga feete sukkuumtuun sirraa'u. Kanaaf amma bakka 2019-2020 Itoophiyaa deemsu jira. Maaltu ta'u ture 2019-2020? Biyyattiin hayyoonni siyaasaa biyyattii, hooggansi siyaasaa biyyattii kasaboota garaagaraa waliin dhufee waliin mari'atee gara jeequmsaatti akka hin deemne gara dimokiraasii akka ceetu godhuu qabnaa hoggaa jennu usaa naa isin ceesisaa jedhu. Lakkii jennee hoggaa qabnu warra biyya diiguu deemu finxaaleeyyii jedhanii warra Amaaraaf jala hiriirsee nuu fi warra Tigree dhukka irraa kaase. Biyyattii balaa keessa buuse. Ammoo buusa jijjiirateet deemuu barbaada. Warra Amaaraatiin eegol dhabe, Eertiraa eegol dhabe booda amma Oromoo keessa seenee yoo danda'e Tigree hanga takka fi qabatee Amaaraa fi Eertiraatti bobba'uu barbaada. Dhiiroo lollee agarree beeyna. Lolli maal akka ta'e uummanni keenya ni beeka. Dhugaa nuti lolan barbaadnu. Nu lolan barbaadnu kalee isaas gaafa Minilik irraa kaasee hanga zamana Mallasitti uummanni keenya kan fincilee qabsoo godhe rakkateeti. Malee abbaa rabshaa naabayiidhaan uummanni keenya takka lola seenee hin beeku. Amma waan akkasitti deemuu deema. Kun immoo maal godha? Kufaatii biyyattii. Har'a gaafa nu biyya deemnu gaafa abii guyyaa abii aangoo qabate doolaarri tokko qarshii 27 ture. Har'a baankiidhaan 127 moo 25. Black market gara 145ti. Namni biyya keenya guddaa haga xiqqaatti dachaa meeqaan hiyyoomamee jechuudha. Diinagdeen daaraa taatee jirti. Waraanni biyyattii ganda hundatti hidhamee faca'insa jira jechuudha. Uummanni biyyattii sadarkaa waan nyaatu dhabee wal nyaachuudhaaf garaa wal nyaatee taa'utu jira jechuudha. Kanaaf hojiin dura godhamuu qabu sirna kana harka deebisuusin malee hin jiru. Keessattuu amma buusa biraa baafachuu hin danda'u amma booda. None he has done, he has burned all the bridge. Dhufe amma mana. He is home. He is exactly where we need him to be. Amma carraa lama qaba. Takkaa sirraa'ee nagee buusu. Takka ammoo isaa jecha biyyiin diigamtu. Isaa jecha biyyiin baddu karaarraa maquudha. Kana ka godhuu qaba Oromoo dirqama qabdanan. Yeroo hunda wal falmaa turre wal cafaqaa turre isinitti hima. Ifis biyya sanis baraaruu irratti adda durummaadhaan kan dirqama qabu kan humnas qabu yeroo ammaatti sirna uummata kana. Uummanni kun maaliif kana qaba seetan? Akka 2019 seenaa buusa baafachuu hin danda'u har'a seente. Harka keessan irra jira. Barbaadan ol baaftan, barbaadan kamana fiddan, barbaadan lafa gadhiiftan. The regime is on your hand. There has no option beyond this. Usnee waan hojjetaa turre jira. Amma immoo wanni dubbachaa jirruuf tokko uummanni keenya akka dammaquuf wayita tuffii isaanii waggaa lamaan dabre kana Oromoon caalu waggaa jee uummata guddaa wayita uummanni kun uummata hoggana isaa dhaggeeffatu. Waliin wacnee san booda garuu ni usne caal bakka bittinnaan Oromoon amma booda wata kan fiddu milishaa itti bobbaafnee akka fedhe dhiina diaasporaas hootu dachii fulan bu'enneeti kan arraba dheeratu fidneeti arraba isaatirra shukkaara tokko buufnee caal goosifna jedhan. Daaddaa sun qorka maaliif dhugaa qabna lafee gootota kennu biraa wareegamanii qabna jechuudha. Baay'ee takka keessatti siyaasa biyyattii mataan gadhaabuu dandeenya. Akkasiif akkasiimi. Because we are not as disorganized as people think. One, we are very conscious. Waan yeroo hunda ijoollee beektanii nama keenya dura mataa irra ijaarra. Mataa irra ijaarra. Ni onnachiifna. Miilli itti aana.
Uummanni keenya caal jee malee argan kennini. Uummanni keenya hoggaan isin jiru kaasiis ka biyyaatis. Uummanni keenya obsii nagee barbaanna. Oromoo wal ajjeesuu hin qabu. Oromoo fi sabni biraa wal ajjeesuu hin qabu. Jarri kun maqaa keenyaan biyya kanarra jira. Hamaa koo hamataa koo. Ni gorfanna itti hasaasna. Jennaan uummanni keenya usi. Hasaasnee dadhabnee jirra amma yeroodhaaf idammaysina dinnaan we have the strategy. Ka dhibbaa dhibba nurra hirkate dhiisi. Ka baankiif taankii qabatee nurra deemaa tureewu lafumaan geenye. Kanaaf ammatti wanni barbaannu maali? Haala biyya keessa akka hubattan barbaanna. Kallattii itti deemnu akka hubattan barbaanna. More than anything else I want you to feel responsible. Biyya san balaa kana daranii akkan seenne hambisuu irratti hunda caalaa itti gaafatamummaa akka qabu isin. Kophaa keessan osoo hin ta'in saboota biraatiin walii tumsaa, wal hubachaa itti gaafatamummaa. Minilik irraa hanga darguutitti maqaa Amaaraatiin biyya san akka isin gara fuulduraan takkaafanne abbaan reetii dabraa ture. Waggaa 27 maqaa Tigreetiin uummata san itti taphataa turan. Amma immoo maqaa Oromootiin kaasan daranii keessa biyya galchaa deemaa jiran jechuudha. Maqaa keenyaan biyya akka hin diigamne, maqaa keenyaan Oromiyaanis Itoophiyaanis akka hin diigamne uummanni keenya balaa sana caalaarra akka hin seenneef hojii hojjechuutti seennee jirra. Isin wajjin mari'annaa. Garii maayikiroofoonii mari'annaa, garii gurratti walitti hasaasnaa jechuudha. Garii balbatti walitti hasaafnaa, garii immoo isin keessaa hogganoota keessanii fi warra duree keessan ta'an wajjin balbala cufannee waa walii himnaa jirutu jiraata. Kanuma jechuu barbaada amma waltajjii isiniif hin bana. Galtooma. Galatoomii Jawaar waan nutti himuudhaaf qabattee dhuftee nutti himtee jirta. Amma waltajjiin manaaf banaadha. Namni martinuu namni waa gaafachuu barbaadu gaafii Jawaar nuu deebisa jennee irraa gaafachuu barbaannu gaafachuu qabna. Gaafatamuufillee as dhufee dhimma keenyarraa haasayaa, dhimma Oromoorraa haasayaa, waan dhimma keenyaa, waan saba keenyaa, waan nu yaachisu, waan itti shakkii qabnu maraa gaafachuudhaaf mirga qabnaa. Amma gara gaafiif deebiitti deemnaa. Akka itti gaafiif deebiitti deemnu nama 5 dura tartiiba kennaa achi akkasumatti itti fufna jechuudha. Galatoomaa. Umar kabiraallee namni gaafii gaafachuu barbaaddan Dirribaa duuba sanaa inni akka ta'etti mul'atu dhiifama. Okay, Hasan Watticha. Abarra, okay. Dardarri maqaan kee eenyu? Kamal. Okay, Kamal. Hayyee maayikii ati itti nu hirtaa achi gaafiin itti fufaa jechuudha. Kan hin sirreessin okay.
Umar, as Umar. تكلم وصدي تكلم وصدي تكلم وصدي يا أمتك يا سبا جالتما سبا كبجما سبا أمنما بقرب بالأمرين الإرساء ولو أجر سيسي هندم توشما سنين جتشا ilma keenya yookiin obboleessa keenya xiqqaa Jawaar Muhammad baga rabbiin sillee du'arraa si hambisee lubbuu teesse dheeressee har'a bakka kana argamtee saba keenya wajjin akkasuma ammoo gaafiif deebii yookiin ammoo barsiiftee gaafiif deebii isaanii irraa dhageeffattee furmaata itti barbaaduuf bakka kana argamte akkasuma ammoo baga yaada kee waan garaa kee keessa jiru kitaaba kanaan barreessitee ummata kee biraan gahtee siin jecha gara gaafititti yookiin ammoo gara yaada qabuutitti itti fufaa jechuudha. Gaafin xiyyaata takkatti uummataaf dhaamsa qaba isin warra achirraatiifillee yoo ariifillee. Artistoonni ija uummataati ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uummatiin artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaama namaatiin hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Hojiin teennaa tana kitaaba bituu fi gurgursiisuun hojii teennaa miti. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabnaa. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teennaa achi miti achirra teetan takka gaafin xiyyaatana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Jawaar kubbaa buute lammaa harkaan ga'e lammaan buute gara abiyyi dha'e abiyyi rukute kubbaa goolii teennaa dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahee. Kun waan uummanni beeku waan achi asii hin qabne. Uummanni kuni Jawaariin kaleetiif, Jawaariin hadhaatiif, Jawaariin boruu garagara. Gaafa achirraa kaatee ati dubbii Jawaar umrii kee kakaleetiin, humna kee kakaleetiin, sammuu kee kakaleetiin uummata kana onnachiiftee haaroo inni tokko as bahee waan haaroo waan gabbu'ee qilleensarra ol baatee dubbii qilleensarra gaffiddee ummata facee jedhu walitti qabdee fuutee qabsoo tana achiin geette kubbaa taphattee balbalarraan geette osoo gooliin galchiin kennitee nu gadi deebite. Kun Jawaarii kaleeti gaafsan ka'e jettuun ka'u uummanni taa'e jettuun taa'a deemi jettuun deemi cufi jettuun cufa bani jettuun bana. Kun gaafsa waan si amanuuf waan si jaalatu waan lafarratti hojjetamee ijaan argee hojii ta'e duuka deemeeti. Kun dubbii kalee irraa haasofna. Akkas yeroo ta'u ifaajeen uummataa suni dhiigni qabsaa'ota akkasitti lafatti badee suni har'a jaratuu namni kuni kana godhee sana godhee wanni jedhamu hin jiru. Namni qabsoota na balleesse gaafa sanillee gaafa holomuliyaa galma holomuliyaatti jara kana masaayitanii nutti fiddanii gaafa girmaa waliin akkanuma nu dura teettan qabsoo uummanni Oromoo harka 90 ol fide Oromaaraan argitees harka 90 booda ay dhufe malee dhiiga ummataatiin kan bakka sana gahe akkamitti kana ta'a osoo qotee hin facaafatin akkamitti namni albee fudhatee ooluu namaa dhufa gaafa an jedhee dubbadhe gaafa holomuliyaa kana booda wanni hundinuu harka jirtin dhiiga ummataa kanaaf isintu itti gaafatamaa lakkaa jee dubbadhee ture gaafsa namni viidiyoo san of keessaa qabdan tokko tokko hin beeytan gaafa san gaafa galma holomuliyaa amma ummanni Oromoo tokko hundeen isaa tokko rakkoon isaa tokko ummanni ammoo tuyyuu tokkummaan isaa sibiilarra jaba namni ummata Oromoo dhamaase isin hoogganoota dhaabota dabalee miseensa wanti dhiiga ummanni Oromoo fidatee harkaan gahe gabrumatti nu deebisee hoogganoota dhaabota ofii keessanii dhiiga ummataati waan harka keessan gahe waliin deemtanii wayin deemtanii ummataan deemuu dadhabdanii kisaaraa ofii keessanii buuftanii ummatallee kasaarsitanii warra dhufaaf dhufdaanutti gadi deemtan hojii akka kanaa kana obboleencoon nama guddaa nama jabaa gaafa inni duraa dhufe obboleencoo jennaan dhagaa muka socho'a gaafa 91 namni hunduu yaadattanii gaafa sana akka dubbiin isaanii suni gaafa ummanni moonatti dachee gad deebi'eeti waan lama nu harkaa taate. Kanaaf takka warri ummata
gabrummaa keessa naqe isini malee warri tokkummaa dhabe isini malee ummata Oromootii miti. Ummanni Oromoo tokkummaa qaba. Ummanni ammoo bilisummaa ofii dhiigaan fidee isinitti kenne ofii waliin deemtanii wal jala deemtanii dhimma ummanni isinii kennan deemuu dadhabdanii ammoo har'a ebalu sana godhe ebalu kana kuni hojii teessanii waliigala gakkoottaa akka tokkotti yoo isin dursa wal taatan malee bilisummaa wal ijaamu hin jiru. Ammas ammootu akka duraanii sanitti tokko tokkoon dammeeffannee ofnaan uummanni achi hin jiru. Haalli isaa ulfaataadha. Haalli isaa ulfaataadha. Maaliif? Nuti nama ol baasuuf gabbuusuuf hojiin teenna. Yookiin tokko ol buusu tokko gabbuusu miti. Bilisummaa ofiiti, walabummaa ofiiti, birmadummaa ofiiti. Uummanni keenya kan itti qabsaa ture bilisummaadha, walabummaa, birmadummaadha. Kana gaafa inni gahee ooftanii balbala angoo geettan takka to'atu taaltanii sun achuma lafatti Itoophiyaa jettan. Gaafa duramaa Itoophiyaa jettanii eegalin gaafuma duraa eegalamu. Kun uummata Oromoo qoraan godhanii erga oliin gahan Itoophiyaa jechuun hin danda'amu. Gaafa duraa nama jabaa akkamitti dhumate. Maqaa Oromooti, maqaa Oromiyaati, maqaa bilisummaati, maqaa walabummaati. Isin duwwaa miti nuti uummata keenya onnee hidhachiifne surrii hidhachiifne wanni isin duuka hiriirsine bilisummaa ofiitiif mirga biyya ofiitiif akka biyya ofiiti gonfachiisuu fi malee akka nama ol aangootti ol haaboof gabboo ofii miti. Hojiin ta'e. Gaafin uummata Oromoo takkattiin isii hin deebine. Takkattiin isii hin deebine. Bakka san irraa hin sochoone. Dheengadda dhufee balbala irra gahe Oromiyaa walabamtee argame hin argamne. Oromiyaa yoo fedhe uummanni yoo filatte gara Oromiyaa keessatti jiraatu yoo fedhe jiraate yoo fedhe biyya ofii argate akkuma Eertiraa suni jechuun yoo mirga ummataaf kenname sun ummanni murteeffata. Achuu hin geenne. Afaan ummata Oromoo deebi'e hin deebine. Finfinneen tanamni irratti dhumaa dhufe deebite hin deebine. Maaltu wayyoo maaltu siqe? Maali faayidaan nu arganne? Sababa keessanii kun hundi isaa sababa keessanii ummanni du'u hin oolu hidhamuu hin oolu arrasitti jira. Qabsoo hundeen dheertuu keessi isii fagoo haa taatu malatti hayni irraa tuqamte garuu haga uummanni Oromoo erga cabee kaasee halkan tokko rafni guyyaatti kun ta'e deemsa bara dheeraa waggaa 60 irra wareegaa ture. Bilisummaan isaa takka ta'e harka isaa hin geenne. Kanaadha ima deemaa jirra jechuudha. Kana rakkoo teessan fiddanii akkamitti mariif dhiyaata? Mariif hin dhiyaatamu kun rakkoo teessan hiikkachuu kan danda'u isin rakkinni hoogganoota irra jira, dhaabota irra jira, waliin hin dhaabbattan. Kanaafuu uummata Oromoo bira hin jiru kun gaafiin isin bira jirti gaafii seessan san. Tun achumarratti wayitti ta'u gaafa gara gaafii kiyyaatitti yooma yaada kana qabattee gadi dhuftu. Ati Jawaar kalee Jawaar uf danda'a socho'aadha. Jawaar hadhaa Jawaar dhaaba KFO akkana mamti. Ati hooggana dhaaba KFO keessaa hooggana ammaaf jabaa. Akkanuma akkanaa miti. Hooggana KFO teemi. Akkanayyuu Jawaar